karaa haadha gammachiis deebina gaafa wal dhuftan mudannoo maaltu si mudatame isaas si janajjane moo si janajjan jaalalaan wal filachuuni jiru fuulduraa bareecha bifaa fi mallaqa caalaan tolchee nama walii galcha. Keessummaa addaa isinii qabannee dhiyaannee keessummaan addaatis nama yeroo dheeraaf isin dinqisiifachaa turtan fuula yuutuuba irratti feesbuuka tiiktook sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti abbaa gammachiis nama jedhamuu fi haadha manasaa haadha gammachiis dhiyeenya kana wal fuudhanii turanii kanaafuu isaan san isinii qabadhee dhufee intarvii teenyaan gadhumatti nu wajjin turan isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum haadha gammachiis. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee abbaan gammachiis gaa osoo si walitti hin dhufin dura abbaa gammachiis jee baafatee mucaa keenya jalqabaa gammachiis baafnaa jee ture achumaanuu haati gammachiis dhuftee jirti. Haati gammachiis warra isaati dhalattuu eessaati eessa jiraati? Dhalattuu godina Harargee lixaati. Aanaan Doobbaadha. Bakki jiraadhu immoo yeroo dheeraadhaaf magaalaa Hararee. Galatoomii mee abbaa gammachiis kana gaafa walitti dhuftan mudannoo maaltu si mudatame isaas si janajjane moo si janajjan? Gaaffiin xiqqoo ni ulfaata. Gaaffiin xiqqoo ulfaataadha. Ulfeeysiituma himi wanti nu ulfeeyseetuma himu jira gaaffii ulfaattus mudannoo laayifii dabree beekisan mudannoo ani mudannoodha jee wanni na yaadu akka mudannoo qofatti illee osoo hin ta'in namni biraalleen irraa barachuu qaba. Namni musliimaa gisee walitti dhufee jireenya eegalu barnoota ni ta'a jee kan na yaadu. Haalli inni yeroo san gaaffitti dhiyeesse anaaf haala addaa ture. Haala ulfaata. Haala addaa ture hoggumsi hin jiru. Ilma musliimaa tokkorraa akkami gaaffiin akka eegamu gaafate. Osoo ganda keessa deemee bilbilee konnekshinii biraa shari'aadhaan ala ta'e hariiroo shari'aan ala fakkeenyaaf bu'uura shari'aadha dhaabbannee hogguu dubbannu hariiroon ilmi musliimaa tokkoo fi intalti musliimaa tokko gaa'ilaan dhaara qaban hundi ummata kiyyarraa osoo hin ta'in sheexaanarraa jee jira rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam. Isa san dhugumatti qabatamatti anilleen ilmuma musliimaati haala waliigalaa gisee ilaalu haalli isa bira ture adda jechuu barbaadeeti akkuma ilma musliimaa dhugaa sanitti osoo janajjanaan amma namni mataa fi wareersu kun hin jiraatin osoo sagal nama yaamuun hin jiraatin akkuma daandii musliimaa sunitti naaf taatee jirta gaa'ilaafin si barbaada gaafii jettu qofaan baniinsi ture gadi fageenya kallattiin gaa'iluma seenne malee walakkaa kanarratti koominikeeshiniin takka illee hin turre dhugaa dubbachuuf. Inni kun immoo waan namni musliimaa amma lafarraa dhufaa jiru waan fakkeenya irraa fudhatu jeetii yaada. Maaliif gaa'ila jechuun utubaa jireenyaati. Jireenya namaa isaatu guutuu godha. Waan namni ittiin saalfatu si miti. Waan namni itti qaanfatu si miti. Jireenya hegeree ta'e fuula duraa murteessuu jechuudha gabaabumatti. Hegeree ta'e fuula duraa murteessuuf immoo daandiin ati irra dhuftu xuraawaa ta'uu hin qabu. Daandiin ati irra dhuftu san qushaasharraa bilisa ta'uu qaba. Qushaasharraa bilisa ta'uu qaba gisee hin jiru hariiroon dhiiraa fi dubartiin gaa'ila dura qaban qushaasha jeetii yaadaan akka nama tokkootti yoomnu lameenuu sanirraa bilisa jechuu barbaadeeti. Isa saniif gammachuu guddaan na dhaga'ama. Baga jireenya diigamarraa gara jireenya jaarmiyaa fi ifa islaamaa qabutti seentaniin isiniin jechuu barbaada. Hedduu galatoomii fuulduraaf oomee kaayyoon teessan maali? Wajjin jireenya keessan irratti kaayyoon teessan inshaallah maal ture? Inshaallah yoo rabbiin jedhee bakka jireenya akka ilmaan jireenya akka nama musliimarraa dhalatee musliimaaf fakkeenya ta'uu danda'u jireenya san nu lameenuu jiraachuu barbaanna. Achi keessa gammachuun jiraachuu qaba. Namaaf mararfamuun jiraachuu qaba. Waliif mararfamuun jiraachuu qaba. Waliif yaaduun jiraachuu qaba. Wal qusachuun jiraachuu qaba. Anillee wal dungachuun
jiraachuu qaba sirriitti. Achumaaf deemtee badila jiraatu. Ay wal dhungachuunis wal Jiraachuu qaba jaalalti yeroo yerootti haaromfamuu qabdi. Bakka maaliif yoo laalte amma kaampaaniin bilbila kanaa waggaa waggaatti soofteera kana jijjiira. update godha. Ilmi namaatis gisee walitti dhufee jireenyi isaanii akkasii guyyaa guyyaarraa update godhaa yoo deeman jireenyi namaa hin xuraa'u jechuu barbaadetti. hedduu galatoomii mee akka nama tokkotti akka nam lama garuu silaa isinii amma tokko taatanii isin lachuu akka nama tokkotti maal naaf dhaamta? Akka nama tokkotti wanni siif dhaamnu akka buurri keenya yeroo mara gisee dubbannu islaamummaadha. Akka islaamaa tokkotti namni boruuf hin jiraatu arraf jiraata. Kan ogguun jedhu jireenya akka arra qabdutti waan godhuu qabdu hunda arra goota. Fakkeenyaaf nama jaalattu tokko dubbisuu yoo si barbaachise arra dubbista. Boruuf karoora kaayyachuu hin qabdu. Nama gargaaruu qabdu tokko gargaaruu yoo si barbaachise qarshan tamaas qabdu takkaas qabdu lamaas qabdu boruuf karoora qabaachuu hin qabdu. Arra godhuu qabdu. Maaliif guyyaan boru san waan inni qabatee dhufu waan hin beekneef jecha. Kaleen arran ta'u. Waan arra si dhagaame arruma miira arra keessa jirtu san arruma ibsachuu qabdu. Tarii miira arra si dhagaame san boru harkachuu dhabuu malta. Dhiisuus dandeessa. Miiruma sanuutti dhaqqabuus dhabuu malta. Saniifuu jireenyi boruuf yoo jettee fakkeenyaaf bara kana fuudhuu yoo si barbaachise lakkii mana ijaareetiin akkasii konkolaataa kana godhee bara dhufuuf gaa'ela kiyya fuudhaa jettee yoo karoorfattee imalli san akka ati yaadde malee akka rabbiin siif yaadee miti. Maaliif ilmi namaa hogguu jiraatu akka barreeffatetti osoo hin ta'in akka rahamaan si barreesse jiraatta waan ta'eef waan si dhagaamee irra godhu qabda. Hedduu galatoomii ispeeshaalii wallaahi dhaamsi ati naa dhaamsa guddaa kamtuu hedduu natti tolee. Wanta yaadee arra godhuu deemtu san arruma godhii as chokkaa'ee maalanna. Wallaahi hedduu waan bareedaadha. Maaliif jennaan waan arra godhuu deemtu arruma godhuu bakka yeroo itti kannitee wanni boru si shaakalaa hin jiru jechuudha. Arra yoo boruun godheete boru mashkuula taatee wanni haajaan san taranii si dhufuu danda'i. Wanta namaaf fayyada jaamee yaadamu arra waan niin godheette san wanni san bu'aa qabaata taatee itti amannaan arruma godhuudha. Dhaamsa haadha gammachiis. Jaalalaan wal filachuuni jiru fuulduraa bareecha bifaa fi mallaqa caalaan tolchee nama walii galcha. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa gammachiis. Wadde. Okay, abbaan gammachiis dhalataa isaatii eessa guddatee eessa jiraata? Dhalataa Harargee aanaa Jaarsoo yoo ta'u jiraataa magaalaa Harar. Sooshaal miidiyaa irratti wantoota gaggaarii nashiidota garaagaraa yeedaloo mi'ooytuu fi walaloodhaan akkasuma sagalee bareedduudhaan cuunfitee itti dhamaatee qaatiraa itti bultee hawaasa biraan geessee fudhatama harkachee jirta. Gammachuu maaltu si dhagaame duroo waan san maaltu itti si kaase? Duraan dursee gammachuu culamaatiif akkuma sagantaa takka qopheessinetti sagaleen teetun beeksisa irraa ni tolti. Beeksisa tokko sagaleen waraabinaan jee ilma Sheekh Jamaal Haajii Abdul Wahaab Jaama nama sooshaal miidiyaa kanaan wal na barsiise. Sooshaal miidiyaa kanatti ol ba'uun fadhu ture. Dirqama bakka istiidiyoo na geessee akkaan waraabu sagalee na godhee sagaluma san irraanii toltee jirti waan jaamuuf itti dabalamee sanummaan nashidaa taate. Nashiduma kanaa wakkaaniifiin eegaluu isaatu na godhe. Nashida yennee osoon eegaliin gammachuu culamaatiif simannaa yennee sagalee simannaadhaa oguunii fi ulamaa simannaa dhabee gurraan nun dhageessisinii ulamaa simannaa dhabee gurraan nun dhageessisinii walafaan nun deebisinii walirraa nun hongeessinii. Mahabbaa biraa naffite. Hedduu waan qalbii nama fayyisuu fi waan raahaa nama goosisu. Wallahi sagaleen ta'e maashaallaadha. Hedduu takka itti fufisiin jechuun barbaada. Nashiidaa sana erga eegaltamee hangam takka irra turteeti moo hangam takkatti akkanatti hawaasni booji'amee qalbii hawaasaa keessa galtamee abbaa gammachiisa?
lakki ani hin turre sababa obboleessa kiyya Abdul Wahaabii sagaleen irraa fuudhee akkaanii fi sagaleen san istiidiyoo seentuu na godhee sababa ulamaa hajjii galte simachuu irratti bismillah jenne bismillaan gaafa san bismillah jenne ta ulamaadha ulamaan du'aa itti nu goote achumaan amma waggaa lama geenye wagguma lama jechuun amma nashidaan takkituma ulamaan nuuf gaaddise je'ee ulamaa simannaa dhabe je'ee ulamaa simannaa dhabe je'ee qareessan jechuudha akkami ulamaan simannaa dhabdi je'anii hawaasni lafaa ka'e qubsiisuu irratti maaliif ulamaan hajjii irraa galuu jirti ulamaa san magaalaa Hararitti walitti finnee Khadiri Dhawaatii bakka jechuun bakka hundaatu magaalaa Hararii walitti finneeti ispoonsara taanee nyaachisnee namuu karaa biyya isaa achirraa gale achirratti ulamaa simannaa dhabee gurraan nun dhageessisini ulamaa simannaa dhabee gurraan nun dhageessisini walafaan nun deebisini walirraa nun hongeessini akkana jennaan walafaan nun deebisin jechuun san mee akkamime yoonii fi walafaan deebine khasaaraa malee hin jiru waan taate toomaa walitti kaasuu qofa kanaaf walafaan nun deebisini walirraa nun hongeessini sababa jennee irratti rabbi ulamaalee walafaan hin deebisne hawaasaa fi ulamaalee walafaan hin deebisne wal simatanii achirraa eegalti qubsiifni bittaan gartee makiinota sheekaniitis achumarraa eegaltee fakkeenya godhatanii simannaa san irraa eegaltee nashidaan an takkittumaan gadhiisa irratti hordoftoonninis kuma kudhan uggusuma seenee baay'inaan hordoftoota akkasumatti viiyuu illee ilaan kuma 300 waan deemu jechuudha achumarraan eegalamte ani waan itti lafee miti hanguma xiqqoo saniin ulamaatiin bismillah jee ol baase kanuma keessi tolte wanni ulamaan siif itti tufe maatiin kee siif itti tufe galmanuma geessi. Iccitii milkaa'ina keetii saahiboota keetiis ta'ee namoota gadii hoggaan qoradhu iccitii milkaa'ina keetii du'aayii ulamaatii fi du'aayii abbaa keetii jedhan wanni san hangam tokko dhugaa? Dhugaadha san shakkii malee ta abbaatu agarte akka mataa keessa na tuttufu ta ulamaa'ii ammoo hawaasni nu argee jira ogeessi kiyyaas Abdul Wahaab Sheekh Jamaal Haaji ta'uudhaan mijaan kunis hedduu sooshaal miidiyaa kanan na dhiibee dirqamaan sooshaal miidiyaa wal barsiise yaadallee naaf kannaa yaadanni naa kan irratti hojjedhee milkeessuu irratti nama aarsaa kafalu nama waan itti garagalee hojjetuu irratti duban deebinedha anis asumaanuu Abdul Wahaabii fi hordoftoonni abbaa gammachiisii fi abbaan isaatii fi ulamaa fi darasaan du'aa isaanii gootan hundinuu galatooma isiniin jechuu barbaanna gara gaafii lamataa deeminu nashiidaa ta'e keessa hangammatti hundarra tamirra feeta garuu antanii nan fadhu ulamaan nuuf gaaddisa yaa rabbi nurraan kaasinii ta'ettu san mee san nuu jee mee saniin fadhaga hawaasnilleen san fadhan jeetii yaada anilleen san kaatan du'aa hin jambaramte waan taateef anilleen saniin fadha mee itti gabaabtu takka irraa nu jee waynuma bareedan wallaahi hoggaa wajjinuuf yaatanii waynuma bareedan wallaahi hoggaa wajjinuuf teessanii ajaja waliis fudhachaa ka wajjin tokko taatanii tokkummaan keessan haa cimu sindiigin nafseef sheeytaan tokkummaan keessan haa cimu sindiigin nafseef sheeytaanni maalii yaadaddanii beeyta gaafa saatiin fuune namoonni jaarsaa fi jaartii nashiidaa ta'e sana walirra hidhaniiti leelloo ifira kakkaa'anii waynuma bareedda walla hoggaa wajjin nuuf teessanii gizee jaan jaarsaa jaartii akkanatti ifirratti hidhanii sagalee teessan akkana gizee hojjetan anis sanii yaadadde asis achumaanuu baga siin ga'e gammachuu ta'e hunoo akkana bareedan isinu amma naa isiniin jechuu qabaa bartara amma atiitu jechuu qabaa nashiidaan san hedduu fudhatama argattee akkasitti wanni jechuu jirtanii kamnelleen gaafa keessatti jechuun diriiruma isaatiin waynuma bareedan qajeesni jira diriirumaan qajeesnuma jira takka maalii takka maan dirii haaree bitturraa nashiiduma teessaniin dalayti fariyaa faajay saartuunis sanumaan dalayti kara gaafii sadaffat deebinaa nashiidaa fi simannaa ta'e keessaa baanee jira gaa'ila horachuu keetiif gammachuu maaltu si dagaameme
gammachuun tan nama dhagahamtu yoonii fi hanguma tokko irraa himan malee guddoodha. Tokko gaa'ila horachuun obsa horachuu waan jaamuutu keessa jira. Namni obsa qaba oguu gaa'ila horatti oguu jaarame waan silaa dafee itti aarullee suuta adda baafateeti itti aara. Waan godhuuf deemullee bakka aara barbaachistullee obsaanii injifatee cabsee itti seena waan jirutu natti mul'ate osoo hin jettee fi kitaaba irraa sitti himuutti hin jirre jechuudha hojii kiyyaa. Namni ogguunii fi gaa'ela horatee ogguu bultii jaarratee tasgabbaawaa waan hojjetullee hojjeta. Kanumaan jaalladha. Mee gaafa haadha gammachiisiin walitti dhufuu deemtan mudannoo maaltu si mudate? Mudannoon na mudatte. Mee haala ammaatti gartee nama ol fuudhu oguu agarru yoo xiqqaate amata lama isaan jidduutti kaartiin hanga 200 ni wareegamti. Silkiin ni hawwitii dhakaan ni bokokaa halkan hirriiban qaban eeloo faatuma lubbu jirtanii jana mataa wal dhukkubsanii namni wal fuudhus ni jira waliin fuunallee ni jira wal sobaatiif wal burjaajeessanii akkasitti waan waliigaltees kadiigu ni jira wanni akkasii san meesi qunname. Duraan dursee waan bareedaa irra na gaafatte kana akka laafutti illee hin haasa'u jeen ture walaakin kabajaa waan si qabuuf niin haasawa duraan dhoyfachuufin ture boodaafin haasawa jeeti bismillah jeetiin haasawa waan yeroo san keessatti mudannoo akkaan na mudate taniin ittillee rakkadhe takkaa jira ani isii tana osoon ifi isin bariniin janaan tasammuuti isii jechuun isii dubatti isii qoradhee waa hunda fixadhee nama isin walitti jabaa tokko jira nama gaarii ta'uu isii hubatte isii hubadhee namni kun naaf taa'ilaan gatti salaatutti hubadhee walaakin ammoo nama sannaayamaa silkiin osoo hin ta'in nama sannaayamaa silkiin takkaa dubbiseen beekon naayamaa nama sanii waan jiru ifaa ifattiin tiimaa jee yaamani guyyu tokko qofa ni laldhaafin deema beekama jee naa beeka gusan eegumaan yaamee dhufan akkumaan itti ibsu na dhibte boo rakkadhe iddoo kanatti gaafummaan naa taatee jirtaa jechi jiru kuni gaafummaan jaalalaa tunu gaafachumaan kun natti ulfaate akkamittiin eegalan na dhibe dhugaa waan taateef na dhibe obbo kanaan maaliin eege maamaaksa tokko naa dhufe gaaf tokkoon jeen tokkoo fuudhuu fedhee hin jeen oguu fuudhuu fedhe san intala bira dhaqee ani naa taatee jirta ati ani sii tahee jennaan atis naa taatee jetteen hin jeen hayyee gaafaan si fuudhe haramiin na wajji raftaa jeen hin jeen harma fete na wajji rafta jetteeni nagaatti hayyatuun ati ta fuudhanii miti jee bira deemee hin jeen tan lammaffaatiillee akkasumatti ati naa taate ani sii tahee jee gaafate naa taate jechuudha walii galanii fidatee jechuudha hogguunii fi niqaa godhanii fi aruusa seenuu deemu harami na wajji raftaa jeeni hara mirgaati jetteen siin duraan kaa mirgirra fubeetii mire harmaaf mirga jetteen hayyee atis naan taane deeme nagaatti jeeti osoo aruusa wajjin hin seenin halkanuma san gadhiise tan halkan san gadhiisee fi tan achi dura gadhiisees lagatti wal dhufan bakka bishaan waraabanitti idduma kana karaa dhaabbatanii ati yoo kamii si dhiise waliin jechuu jiranii takka itti dhuftee hiika warra bultii buluun beeyne jettee bira dabarte nuutu bultii buluun beeyne jedhanii intala qabanii dhukkee irraa kaasan diriyaa hundi irra ciranii cafanii intala biyya nyaachisan amma ka dubbiin dhagahamte yaa'iin taate gandis dhagee ka intala san naa fidaa uma jee hiika warra buluun beeyne hin jenne isa san naa fidaa hije gurbaan amma beera lamaan kana yaasa kana ogu fidaniif ati naa taate ani sii tahee jeen naa taate jetten manni kaani godhanii ka gwaruusa seenuu deeman harami na wajji raftaa jeen oguunni fi rafuu deemna ani kara warra keessaniitiin achi garagalee rafa ati kara warra keenya achi garagaltee raftaa jetteen ati naa taate irratti aruusa seeneen baana akkas jechuu maal jechuudha ati warra keenya jabeesii ani warra keessanii jabeessaa jechuudha
hirriba zaa'iraa sanii miti. Rahima kara lamaanii. Kara lamaanii jabeessu. jabeessu jechuudha. Gabaabumatti ani rahima warra haadha gammachiiyoon jabeesse isin hagama kiyyaa isiidha. Bultiin ta'isanii fi jaalaltee akka jabaatu. Akka jabaattuuf. Akkasi gaafa kaan gurbaan sababa milkaa'inaa ittiin fuudhu kana ta'e anilleen arra laallachuufiin si haame hin jeen. Maammaaksa kanaan naabane ulaan ittiin sanu dhabe. Anilleen si laallachuufi kunoo maashaallaan fuulli isaa funyaan akka alebii gurri akka waawii ijji akka nuuni kunoo duudaa laali. Laali. Salaamu alaikum hin jeen. Itti faarsite asii tokko. Woyin faarsuudha. Silaawo. Funyaanuma kiyya karaa kanaan alif godhe. Masha alif mau. Alif mau. Alif nazbaa sanu. Akkasitti walii taatanii jechuudha. Akkasitti sirri batte. Maashaaluma kana jaayite. Nama bira dhufesanii kan ilaalte. Bakka egaa harka lamaan si qeebale naan jette. Hangasuma dubbii biraa naasoo inni